بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب تيوتنا انت لتكاتو تطب بيدوبي كيستني اسلامويت يرو كان غرباتو isi fuudhe gurbaa yoo laalte akkuma keenya warra as jiru kanaga areeda qaba on isaatilleen obboleeyyan kee islaamaa mura garuu gurbaan kun khabiifatu rijaalowwan kee islaamaa intalti diina islaamaa qeebalti mucaan kun nama rabbii fakkaataa jetteetiti isatti heerumte garuu inni faallaa san ta'eeti mul'ate intalti san murtaddii taate on isin hin jekkam jettan Abdullahi wa salaamu alayhi salata raawwat فبأبي هو وأمي صاحبتي جاكنا توتو جابر برسيسا أكا إساني إسان دراسي ناغر إسان بود الله ناغر جي وبليين كي يك إسلاما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بر صلاة نتون إسي كيستي دبين علمنا وهين توك هم بر باچسو إسين قرآن كيستي كارو ربي قدسو ربي قل قل ليسو دا أكا نمجين أتي نما قد دامتي وانا كان كمي hojjette hin jenne jaalawwan kiyya islaama odoo nuti taate arrante namal goonan mucaasan hina agarree barsiisa akka isaanii yeroo arra dura dabartees isaan boodallee jaalawwan kiyya islaama namaaf laafuun namaaf rahmata godhuun jibbinsa jaalalatti jijjiirtii hin jenne obboleeyyan kiyya islaama lubbuu teessanii fi tiyyaafillee maaliin dhaamanii beetanii dardaroota amma hedduu karaa social media kanan da'waa godhanii bar jaalawwan kiyya islaama namaaf laafaan isin hin jaa yeroo karaa rabbii nama yaamtan namaaf laafa qomni keessan bal'aa haa ta'u waan fedhe namni isin hin jechuu mala isin arrabsuu mala isin ammoo goblaa teessan taboonaa cabsitaniititi akkasitti nama yaamuu qabna tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiithuma ammas imaam muslim sahiisaa keessatti fide طيب الله ثرى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق الله جل جلاله لا فادا لا فنتي جالتا بمعنى الله الرحمة نما قد نما إن الله الرحمة نما قد جالتا وان يرو جبين الرت نما فنكن نمندا yeroo namaaf laaftan namaa kanna waan isaan malee hin jirre irratti waan namaa kannu namaa kanna ati lubbuu keetiif ammaan tana multazima ta'uu malta areeda kee guddistee kofoomtee muramtee koofiyyaa cufa uffattee salaata innaawaa sunnaa waliin salaat yoo mana keessan keessa abbaan kee ummaan ta'e nama sigaaraadhaan mokkorame yoo ta'an akkam jetta wal iyaadu billah dhaabbatteetiti isaan irratti diktaatarummaa ta'e garsiista wanni tun haraami jettee rabshaa goota laa akkasii miti jaalawwan kiyya islaama goblumatee taboonaa cabsiteetiti nama yaamuu qabda rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jecha isaanii dura hojiidhaanii nama yaamuu turan obboleeyyan kiyya keessaa'uu ammaan tana wanni nuti guddaa dhabne isii tanaan isin hin jaa afaanin haasa'uu miti akhlaaqaanii akkuma giifti Aishaan jette radiyallahu anha رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم حالي إساني قرآن تري لفر يرو ديمن قرآن ما لفر ديم هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله الرضوان قرآن ما لفر ديمون سنينجا نتوني نبربا جزو تنتهو قبض ملي تأكنت أمان تنيرو رسول صلوات الله وسلامه عليه الرب سمك أفك نجنو مدي جرو تنيرت فيدو قمنا أبليين كي كإسلاما جيبر kantiibaa biyya keessaniiti miti islaama ta'uu qabnaa jee jecha laaftuu fakkaatti malee jechi tun jecha guddoodha bar nu cufaatu nama islaamaa ta'uu qabna obboleeyyan kiyya yoo badii takka ati balleessite yookaanuu yoo nin an balleesse ana qofaa miti bar ka arrabsu ormiya anaa fi ati qofaa miti bar muslimaa bar islaamaa bar nun jaan garuu isaan humaa takka wanni diina islaamaa godhan hin jiru bar nuti akhlaaqa keenyaani nama yaamuu qabna نجوماتو بكامي جالوان كي إسلاما غربا شلالو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيني حضرا إساني درتي صلوات الله وسلامه عليه
ficcaane bar ay bakka biratti ficcaanu sahaabaan ammoo lafarraa itti kaanaani bar nama na dhoowwami garuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal jeen dhiisaani jee bar ficcaan isaa haa fixatu eega fixate booda baalduma bishaan itti naqaa jeen dhumtee jirtu obboleeyyan kiyya islaamaa garuu mee gaafii tokko yoo gaafan yoo mucaan xiqqaan tokko masgiida keenya keessa seenee ficcaan godhe mucaan san najaa ni baa namuutuu kaaraatistii irratti baratan gurbaa san irratti laa dhiisaa jeen bishaan itti facaasa riwaayaa biraa keessatti jaalowwan kiyya islaamaa abii hureyra radiyallahu an gurbaan sifaa rasuulaa tana akhlaaqa isaa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo arge ni booji'ame dhiisaa ka jeen yaa namana barkum masgida rabbiiti masgida rabbii dhikrii qur'aanuma keessa godhan malee waan qushaasha akkanaa ka keessa fidanii mitii yeroo jo'uuni gurbaan kun faqiiha ta'eetiti du'aa'ii godhatee ubar salaata keessatti yaa allah anaafi nabi muhammadiif salawaatullaahi wasalaamu alayhi rahmata nuu godhi orma biraatiif rahmata hin godhinii jeelan ni dallane gaa ay sahaabonni uleedhaan itti buusuu ga'e tanaafi dallane akkas jee garuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo waa dogoggoraa tokko agaran nama callisu hin taane bi'abii wa ummii sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad hajjasta waasi'a rahmata rabbii balloo sani qabdee dhiphistee akkana hin ja'iniiti nu cufumaatiifuu rabbiin rahmata nuu haa godhuu jee jaalowwan kiyya islaamaa maaliin isin hin jee reefuun tana namaaf garaa laafuun rahmata namaa godhuun jibbinsa jaalalatti jijjiirtii hin jenne wanni amman tana tokko tokkummaa teenya ka cimsu obboleeyyan kiyya islaamaa wariif rahmata waliif godhu goblaa boonaa waliif cabsu ulamaa'ii teenya jala teenyee jaalowwan kiyya islaamaa akhlaaqa isaanii beekumsa isaanii isaan jala teenee qara'uu qabna obboleeyyan kiyya islaamaa malee akkunumatti cal janneetuma kophaa keenya ni jiraami kitaaba waan dubbisuu beekte jecha kitaabuma qofa dubbisuu jaalowwan kiyya laa nurraa hin eeggamu yoo akkas taate nu cufaatu beekaa ugaa khilaafa ammaan tana sooshaal miidiyaa irratti deemtu namuutuu ni agaraa miti namni barsiisaan isaa kitaaba ta'e dogoggora isaatiitutu heddummaata jaalowwan kiyya lubbuu teessan durallee tiyyaafillee taniin dhaamu qadraa ulamaa'ii teenyaa haa beeknu isaan jala teenee irraa haa qaraan naamusa isaanii irraa haa qaraan akka Wahb ibn Munabbih rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a jee imaamu Maalik barsiisaa isaati xayyaballahu tharaa odoon isarraa ilmii hin qaraane dura wannin isarraa qare akhlaaqa isaatii jee jaalowwan kiyya islaamaa ogeessummaa ulamaa'ii teenyaa san haa qaraanuun isinin jaa nama biraattis hedduutu jira asii achi waa isinitti hin dheeressu yoo nin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif sheexaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah hanin tifama isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ani ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darbu irraayis Allah hanin tifama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير